Mee namni har'aa Abrahaam sin gammachiise akkam immoo daalatti abbaa gootii siniin jechaa ashama akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf Abrahaam har'aa jechuudha tan gammade. Meerii fi Daaniin jechuudha waan isaan keessa turan ni beektu ta'aa wanta turan roottaa kana jechuudha. Egaa waggaa har'aati jechuudha kan isaanii biyya Itoophiyaa gadi dhiisanii Dubaay galan kan isaanii raawwatanii jechuudha. Yabaloo yaabbatanii jechuudha. Namni maatii isaa araarfatee maatii isaa wajjin walitti dhufeenya godhee sana booddee yoo saata illee biyya biraa deemeellee cidha godhata jechuudha. Isaanii jalqabumaa kaasanii bitoota ammas bitoota jechuudha. Sana dhagaa ishee waggaa har'aa achi turre wanta ta'eef roottaa yaadattee hin jirtu. Abrahaamiif immoo bilbili jenne irraanii kanaafiyyuu innis hin dhufaa roottaanis hin beektu uffadhu jenne irraanii uffachaa jirti jedhanii jechuudha. Yeroo ishiin dhuftutti egaayee baay'ee bareeddaa bareeduma sitti gadi dhiiseetoo jira. Gaaffii maalidha jedhaniini akkasumas immoo ji'a har'aa maal yaadattaa, ji'a jaan har'aa maal yaadattaa, waggaa har'aa maal yaadattaa jennaan ji'a jaan har'aa araasiin ture. Ji'a har'aan beeku jennaan waggaa har'aa cidha keessan ture mushurraa turteettanii dhuguma heeyyee baay'ee namatti tola ture. Hordoftoota baay'ee argannee turre kan keenyas isa kanaafiyyuu baay'ee yeroo bareedaa fi saatii bareeda ture. Hangana kan hin jedhamne warri si jaalatanis jiru. Isa kanaaf nuti immoo kanadha kanii yaadanne. Isa kanaaf kanii keekinis qophaa'ee fi dhagaa kan jedhanii Abrahaamiin bilbilata innaan eeyyuu bilbileeraa fi jettee akka namni jennaan inafu guyyaa har'aa wanta mucaasaa ilaaluu fi inafu jetteen jechuudha. Egaa maal yaadattaa akkasumas immoo mee akkamii jireenyi gaa'elli akkamii maal dabarsite daa'imnatii yookiin immoo daa'ima ta'uun maalidha jennaanii haadha ijoollee ta'uu jechuun inni ulfaatas waan baay'ee dagattaa ofii kee of dagattaa lafa deemuu qabdu turtee deemuu dhiistaa aarsaa kaffaluu jechuudha. Haadha mucaa ta'uu jechuun hundumayyuu isaafidha kanatti kennitu ofii keetiif nyaachuu dhiistee isaaf laattaa. Isa kanaaf alaafinnatii guddaadha. Ija koos immoo waan hundumayyuu kan itti dagadhu Waaqayyo naaf kennetu jira. Kuni anaan na gammachiisa kan ishiin jette jechuudha. Haa ta'uyyuu malee baay'ee gaarii fi bareedaa namatti tola ture. Kan ishiin jechaa turte otoo wantoonni baay'een haala kanaan kana ta'uu baatee kun uumamuu baateera ta'e baay'ee namatti tola. Baay'ee tokko nama gammachiisa. Haadha kan isaan ishiin jechaanii turte isaaniidhaanii dhugaadha namatti tola ture. Jalqaba immoo qooda qabdas keessaa gaalli kun akka diigamuuf qooda taphattaniittu, shoora taphattaniittu. Qubni keessanii fi harki keessan wanti hundi keessaniyyuu keessa jira jechuudha. Isinii galeera sababa keessanii kun hundumtuu ta'eera jechuudha. Gaa'ee yeroo inni dhufutti keekii meeriin qabattee Daaniin immoo maalidha wanneen sun isa qabatee tokkosuudhaaf jechuudha. Gaa'ee balbala yeroo inni rukututti babbareechuu maal jechuudha. Ruuttaani na ajaa'ibde mana gisee tokko maaltu ishee utaalchisa gaafa Abrahaam dhufu jechuudha. Ila du'a lubbuu kee yoo ta'e illee jechuudha Abrahaam har'a duuta yoo siin jedhan Meerii fi Daaniin lafa jiran inamanii jarri jara marsiidha dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Jara marsii asitti jechuudha nama qiccitee kaatee sinqircine nama warra jettudha jechuudha. Daanii amanuu jechuun jechuudha dhugaa siniin jedhe adurree jala aannan kaa'u jechuudha. Adurree jala aannan keessee deebitee nama fudhadha jechuun soba wanta ta'eef jechuudha. Kanaaf inamanii baqa inamanii Abrahaam anisumatti mana kana dhuftuyyuu yaaddaan jira si'eef
si'eef yaadaan jira jechuudha. Akka waliin dogoggorsiisne isa jedhamu sana jechuudha. Intalli kunis dogoggortee isa kan dogoggora. Asitti miti kan ture manatti miti ture kan mucaa kee argachuu qabdu turte jechuudha. Yiittetta waanta ta'eef deemuu qabdu turte mana ishee jechuudha. Amma gaafa ni dhufu irratti gaafa tokko isaa mucaan dinqixxee balbala gubbaatti. Hin fajaji. Gittir jedhee dhaabate. Gaafa inni gittir jedhee dhaabatu maal kan ilaallatudha jedhe. Seeni ka wal jedhaniini ay maal kan ilaallatudha jennaan waggaa har'aa mushurroota turtanii jetteen Meeriin yeroo kanatti kan darbe dheedhe. Kan darbe kana fedha waanta ta'eef anaan kun nan ilaallatu jedhe. Anaan kun omayyuu nan ilaallatu dhugaadhaan ilaallatu baajawuu inni ilaallataadha. Darbeeraa afeeraa gargar bahaniiru har'a immoo inaareessina jechuun yaadannoodhaaf namni sun jaalallee isaa sana dhiisee dhufee asii kana tureedhee yaadachuun hin barbaachisu isa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Nama faana jirtuu fi kanatti yaadattu jechuudha. Innaa darbeeraa anaaf kiiloon kaasu jedhe marra koo qabaadhanii yeroo kanatti ani mucaa argachuufan dhufe mucaa barbaadee dhufe ani malee kanaaf miti. Samuuna darbee Meeriin waan ta'aa turte hin beekta. Atis akkasuma dhahnaan ay ni tokko bakka akkatti yaadattanii fi qajeelinaaf malee amminaaf miti. Daaniin jennaan qajeelummaa kee achumatti galatuumi. Sin galateeffadha yaaduu keedhaaf garuu immoo hin barbaachisu. Kan inni jedhe jechuudha. Yeroo kana keessatti egaa mucaa darbee ilaaluudhaaf gaafa inni jedhu kottu jedhanii deebisanii gaafa jedhanii balbala qulluftee Meeriin jechuudha. Balbala gaafa ishiin qulluftu balbala qullufan malee sitti haasa'uun hin danda'amu jetteeni inni garuu hin muru jedhe. Hin taasisu jedhe hin dide jechuudha. Hin barbaachisu jedhe jennaan isaan akkunu kabajaniitidha. Ispeekii moo ispeektii jette waan akkasii botaan olaataniitidha lafan olaataniitidha. Kanaaf maal rakkoo qaba jetteen aniyyuu irraan fadheen ture. Hanga namni si kabaju hanga namni maal ta'uun beektu jetteen jechuudha roottaan jechuudha. Waan baay'ee otoo dubbatanii hin dubbatu. Jalqaba irratti Daaniin sitti meera. Engadda akkasitti hin gadina darbattee na baastee gaafa tonkolii yaaddu gaafa ammina yaaddu na barbaaddaa sin jedhe. Diraamaadhaaf malee ruutaa guyyaadhaa wallaaltiin sobaadha. Yaadattu jetti Meeriin. Instaawwastu jette waan fe'aman ta'an inni irraanfatamu. Saatii kam unkaan isa waggaa kana saatii kam akkamitti akka jaalatte illee xinqiqi gootee beekti ruutaa. Ruutaa eenyu akka hin taate ni beekna jechuudha. Haarawaa miti. Booda gama karaa meeqaan qulfii harkaa fuudhee hin barbaachisu jedhee bahe. Ani har'a baay'ee itti gammade ba'uusaatti jechuudha. Baga wajjiniin muree wajjiniin taa'ee hin nyaatin. Ani dhugaan sin hin jedha. Hundee Abiraam okkoo Daanii wanti hin jenneen hin jiru. Akkatti isaan xureessan okkoo. Meeriinis akkatti isheen Abiraam hin xureessite okkoo hin beekna. Sirriittidhaan hin beekna jechuudha. Jalqaba irraa kaasee sararaayyuu miti jalqaba irraa kaasee jechuudha. Waan isheen nama kana goote. Isaan egaa hojiidhaaf qabatanii gara dhifamaas qaqqabu malee waan baay'ee taasisteetti jechuudha. Kanaaf araara isaanis isaan wajjin inshuura taphachuunis hin barbaachisu. Immoo jenna. Daaniin gaafa ruuttaa faana wal lolan ruuttaan ruuttaadhaaf araaramuu didee dhiifama gochuuf didee halkan gaafa sana tiktookii irraa wal fuudhuu qabu isaan maleedhee shubbisaa ture. Ganama isaa maal godhe? Dhaqee ruuttaa dhiifama ishee fudhate. Dhiifama ishee fudhatee miti. Ilmi namaa tokko lafa dhaabbatuu fi haala ta'u qabaachuu qaba. Dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Ani jireenya Daanii kanaaf sodaadheera. Meeriin laayifii ishee akkumatti hin dabarsaa kantuu sadha. Namni immoo dubartii gaallamootaatti hirkate yookiin immoo dubartii gaallamootaa firoonfate jireenya isaa dhaabbachuuf yoomiyyuu in ulfaata jechuudha. Kanaaf
har'allee taanaan borullee ruuttaa warri faana ta'aa jiran miidhaanuma jiru. Kuma gammachiisan jiran. Engaddaa maayettan gaafa daaniin ifama didu. Daanii goota jettan. Har'as daanii goota gaafa inni taa'e goota, gaafa inni baare goota, gaafa wanta ta'e goota. Goonni Yesuus Kiristoos, goonni ilma namaa miti dhugaan isiniin jedha. Na isa kanadhaa sanas haa ta'uu kana didee keekni osoo muramin achi taa'ee nyaadhaa akka barbaadan ta'a kabajaa jedheenii qophaa keenya kabajnaa osoo ati jiraatiin jedheenii jechuudha nadaaniin jechuudha. Booda gaafa dibaa gaa'ii kabajan beektu maaliin taatu jettee yeroo ta'an haala sanadhaan gadi ba'ee warri koomentii immoo yoo du'a lubbuu kee ta'e malee jaritti hin amaniinii yoo hirmeellaa taate malee hin amaniinii jedhaniinitu jiru. Hin amanii anuu dabaleen sittima hin amanii hin amanamu namni foonidha faarfataan dubbateetu haala jedheetu haala kanaaf hin amaniin obboleessa kiyya qaalisiin jedha. Haadha manaa keeyyuu si jalaa faalan haadha manaa keeyyuu jechuudha karaarraa si jalaa jallisan haadha manaa keeyyuu jechuudha otoo hin jaalatiin osoo fedhii gargar ba'umsa hin qabaatiin du'atu gargar nu baasa malee ani roottaan gargar hin baanu jettee osoo ati dhaadachaa jirtu osoo akkasittiin jedhamu namni jechuudha gidduu keessan galee manaaf jiruu keessan bittinnes kanaafiyyuu nama hin amaniin sin jechuu jaaladha. Atoo nama hin amaniin namni bineensa caalayyuu si nama nyaata waanta ta'eef sinan jaaladha. Kana inni maala kanan cawrarradhee dukkana keessa dhufeef sin arguu waan an barbaadu qaaliiwwan waan sin argee bakka laafirratti si wajjin haasofnetti waanta fakkaatuuf guddaa sin jaaladha guddaa sin kabajaa. Isa kana waggaadha hanga waggaatti jettee jarri wal nyaatte jechuudha wal nyaatti guyyaa gaaf tokko sammoo fataa inni dabarsinee qibexxessee taa'anii dabarsinee ta'an biyya Dubaay dhuftanii daanii fi siggee wal fidne wal fixame wal cirani sira harkatti hin gaggabne siggeen maal nagaan dabarsitan maraattaniituma deebitanii maraatummaa keessaa fudhattanii gara biyyaatti galtanii jechuudha. Lubbuu keessa naamaaru isayyuu immoo mucaa qal'aa diimaa sana Isaaq kan jedhamu qubatti hafee gale qubatti gatanii ruuttaan fa'ii gaafa galanii mucaa tikkeettiinsa kan isaanii duubarradhanii qubaachitti gatanii galanii mucaan boodarraan galee jechuudha. Nagaan siniif haa ta'u eebbifama.